kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota sagantaa Jesus Method Ministry bakkaaf biyya jirtan hundumaatti nagaaniif araarri waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha attam jirtu. Kuni sagantaa Jesus Method Ministry yommuu ta'u qopheessee kan isiniif dhiyeessu ana luba Eliyaas Addunyaati. Jaalala waaqayyo ta'e guyyaa har'aarraa jalqabee itti fufinsa kan qabu ergaa guddaa isiniif qabadheen dhiyaadha. Ergaan guddaan kun mata duree guddaa tokko jalatti kutaa adda addaatti qoodamee kan isiniif dhiyaatu waan ta'eef mata duree kanaan akkasiin eebbifamtaan abdii guddaan qaba. Yommuun waa'ee kutaa kanaa qo'adhu, waa'ee dhimma kanaa dubbisu waaqayyo baay'ee na eebbiseera. Wanti anaan eebbise kunis immoo isiniin akka eebbisu abdii guutuu waan qabuufanii gammachuu guutuudhaan ergaa kana isiniif qabadhee dhiyaadhe. Warri yeroo jalqabaatiif tajaajilli keenya kan isiniif dhiyaataa jiruuf yeroo jalqabaa viidiyoo keenya daawwataa kan jirtani subscribe gochuudhaan akkasiin maatii taatan asumaan isiniin gaafadha. Akkuma kana milikkita bilbilaa tuqxanii oolii irra kaawwachuun yeroo hundumaa ergaan keenya dursee akkasiin qaqqabuuf haala mijeeffadha. Warra kaaniifis immoo akka inni qaqqabu ergaan kun share gochuudhaan like gochuudhaan qooda keessan bahaa isiniin jechuun barbaada. Waaqayyo ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Fayyaa ta'aa eebbifama. Gara tajaajila keenya guyyaa har'aatti yommuu wal wajjiniin dabarru mata dureen guddaan ani har'a isiniif qabadhee dhiyaadhe kuni jireenya keenya karaa milkii qabuun gaggeessuuf qabxiilee bu'uuraa 10 kan jedhu ta'a. Jireenya keenya karaa milkii qabuun gaggeessuuf qabxiilee bu'uuraa 10 waa'ee milkaa'inaa ilaalla. Waa'ee jireenya milkaa'ee ilaalla. Ergaa kana keessatti jechaadha. Milkaa'inni jireenya keessan keessatti maal fakkaata? Waa'ee milkaa'inaa yaaddanii beektu? Barreessaan ani baay'ee jaaladhu tokko akkas jedhee barreesse. Hiikkaan inni milkaa'inaaf kennu garagara haa ta'u iyyuu malee namni hundumtuu milkaa'ina ni barbaada jedha. Nama ta'ee milkaa'ina kan hin barbaanne biyya lafaa kanarraa hin jiru. Milkaa'ina barbaada namni. Galma ga'iinsa barbaada namni. Milkaa'ina jechuun maal jechuudha? Waan tokko yaadanii wanta yaadan sana immoo bira gahanii galmaan gahanii arguu jechaadha. Yaadanii galmaan gahanii arguu jechaadha. Kanarraa gaafa kaanu duraan dursa milkaa'ina dura maaltu dursuu qaba jechaadha. Kaayyoon dursuu qaba jechaadha. Kaayyoon akka galma ga'u akka milkaa'uuf barbaadame, mul'anni akka galma ga'u akka milkaa'uuf barbaadame jiraachuu qaba jechaadha. Egaa milkaa'inaaf mul'anni jiraachuu qaba. Mul'anni erga jiraate, kaayyoon erga jiraate, galmi gahamuu barbaadame tokko erga jiraate namni gara wanta sana galmaan ga'utti deema. Inni sun immoo galma ga'e yoo argame milkaa'ee jedhama yookaan immoo milkaa'inaa jedhama. Jireenya keessatti inni kun baay'ee barbaachisaadha. Egaa jireenya keenya kan waaqayyo biyya lafaa kanarratti muree nuu laatte jireenya daangaa qabdu kana akka waaqayyo barbaadutti milkaa'inaan akka ofii keenyaas barbaadnutti akka waaqayyo barbaaduttis milkaa'inaan jiraannee argisiisuudhaaf qabxiilee bu'uuraa nuyi beekuu qabnu. Adeemsi nuyi keessa deemuu qabnu maali isa jedhutu ergaa kana keessatti isiniif dhiyaata. Har'aaf qabxiilee gurguddaa 2 isiniif qabadhee dhiyaata. Qabxiin inni jalqabaaf inni guddaan namni tokko kaayyoo tokko qabaate, mul'ata tokko qabaate, galma tokko qabaate, mul'ata sana kaayyoo sana galma ga'ee arguudhaaf namni gochuu kan qabu inni duraaf inni hangafaa inni warra kaaniif hundumarra caalaa bu'uura ta'e waaqayyoon dursuudha. Waaqayyoon dursuudha. Jireenya isaa keessatti namni waaqayyoon dursuu milkaa'ina barbaade hundumaa bira ga'uu danda'a. Waaqayyoon dursuun baay'ee barbaachisaadha. Mee kana laalchisee macaafni qulqulluun maal akka jedhuuni kutaa 2-3 isiniif dubbisuu barbaada. Inni jalqabaan isiniif dubbisu Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 33 irraa yommuu ta'u innis immoo akkas jedha. Duraan dursitanii yaada keessan mootummaa waaqayyoo fi qajeelummaa isaa barbaadutti hidhaa. Kana malees wanti barbaachisu hundinuu immoo isiniif in kennama jedha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Attam baay'ee nama eebbisa. Anaan baay'ee na eebbise natti tole. Duraan dursitanii maal gochuu qabdu? Step inni jalqabaa inni duraan dursitanii waaqayyo. Waaqayyoon dursaa. Waaqayyoon dursitan taanaan isatti aanee kan dhufu hundumtuu itti isiniif dabalama. Akka kennaatti isiniif kennama hin dabalama jedha. Isinitti hin hir'atu jedha sagalee waaqayyo. Gara seera uumamaattiin isin deebisa. Seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irraa sagalee waaqayyo maal jedha? Waaqayyo jalqabatti bantii waaqaaf lafaa uume jedha. Yaada isa jalqabaa sana akkasiin fudhattaniin barbaada. Maal jedha? Waaqayyo jalqabatti. Jalqabni waan hundumaa waaqayyo. Jalqabni waan hundumaa waaqayyo. Jireenya keenya keessattis waaqayyo jalqaba ta'uu qaba. Waaqayyoon hin jalqabnu taanaan, waaqayyoon jalqaba hin godhannu taanaan kisaaraa baay'eetu nu mudachuu danda'a. Waaqayyoon jalqaba godhanne yookaan garuu bu'aa baay'ee arganna.
Kanaaf duraan dursitanii Waaqayyoof iddoo kennuun barbaachisaadha. Yoo sana gootan Waaqayyo mul'ata keessan, kaayyoo keessan galma akka inni ga'u Waaqayyo waadaa galeeraa jechaadha. Egaa heertuu kanarraa maal hubannaa? Jireenya keenya keessatti galma gahinsa arguudhaaf, milkaa'ina arguudhaaf Waaqayyo dursuu akka qabu nutti argisiisa. Dabalataan kana wajjin kan wal fakkaatu sagalee Waaqayyo keessaa ammas itti fufnee wal wajjiniin dubbisna. Akkas kan jedhu arganna Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 5 irraa. Ani muka waynichaati, isin immoo damoota isaati. Inni anatti qabatee jiraatu isa ija baay'ee kan godhatu. Anatti gargar baatanii waan tokkollee gochuu hin dandeessanii jedha. Argitanii? Ani muka wayniiti, isin immoo damoota isaati jedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hariiroo nuti isa wajjiniin qabnu yommuu fakkeenyaan ibsu hundee mukaa fi damee isaatti fakkeesse jechaadha. Hundeen mukaa eenyudha? Yesuus Waaqayyo mataasaa yommuu ta'u, dameen immoo eenyu ta'e? Nu ta'e jechaadha. Kanaaf damee fi hundeen immoo walitti qabatanii jiraatu. Walitti qabatanii jiraatu. Kanaaf kan keenya dubbii damee waan ta'eef dameen hundee mukaarraa gaafa cite jiraachuu hin danda'u, ofiisaaf danda'e jiraachuu hin danda'u. Bu'uura barbaachisaa ta'e hin argatu. Waan irra dhaabatu hin qabu. Kanaaf maal ta'a carraansaa jechaadha? Hin badaa, hin gogaa jechaadha. Kanaaf maal jedhe Gooftaan Yesuus? Anatti gargar baatanii waan tokkollee gochuu hin dandeessan. Garuu namni anatti qabatee jiraatu akkuma dameen mukaa suni baala baafatu, akkuma kana sanyii baay'ee godhatu, firii baay'ee buufatu, innis anatti qabatee kan jiraatu, anaaf dursa kan kennu, akkuma kana ija baay'ee godhata, firii baay'ee godhata. Kanaaf firiiwwan kun egaa firii milkaa'inaati. Firiin milkaa'inaati. Karaa garaagaraa milkaa'u. Beekumsatti milkaa'uu danda'a. Barumsatti milkaa'uu ta'uu danda'a. Amantiitti milkaa'uu ta'uu danda'a. Akkuma kana tajaajilatti milkaa'uu ta'uu danda'a. Kennaa qabanitti milkaa'uu ta'uu danda'a. Gaa'ela ofiitti milkaa'uu ta'uu danda'a. Milkaa'ina. Hojii namaaf kenname qooda ga'ee ofiitti milkaa'uu ta'uu danda'a. Milkaa'inni kun kutaa hundumaa hin tuqa jechaadha. Hin baay'ata. Milkaa'inni isaa karaa baay'ee hin baay'ata. Garuu maalaa ta'u duraan dursa anaafaa kennu. Dursa anaafaa kennu. Anatti gargar baatanii waa tokkollee gochuu hin dandeessan. Obboloota koo waan tokko isinitti himuun barbaada. Waaqayyotti gargar ba'ee namni waan tokkollee gochuu hin danda'u. Waan inni gochuu danda'ullee yoo jiraate wanta gara badiisaatti nama geessu waan bu'aa hin qabne hojjetee dhama'ee dafqee dhumni isaa moomaa gatii kan hin qabne zooroo kan ta'e bu'aa kan hin qabne hojjechuu danda'a malee namni Waaqayyoon malee waa gochuu hin danda'amu. Waaqayyo wajjin garuu waan hundumaa gochuun hin danda'amu. Beekumsa qabaachuu dandeessa, ogummaa adda addaa qabaachuu dandeessa, barumsa qabaachuu dandeessa, aangoo qabaachuu dandeessa, gahee adda addaa qabaachuu dandeessa, maallaqa qabaachuu dandeessa. Sun hundumtuu kan inni si fayyadu yoo maal ta'edha? Yoo Waaqayyo durse waan guddaaf si fayyaduu danda'a. Obboloota koo kutaa kana keessatti wantin ani isinitti mee darbuu barbaadu maal inni? Waaqayyo waan hundumaa dursa ta'uu qaba. Waaqayyo waan hundumaa dursa ta'uu qaba. Dursa kennuu qabdu. Jireenya keessan keessatti Waaqayyoof dursa kennuun barbaachisaa. Beekumsa qabdataa sun gaariidha. Barumsa sadarkaa barumsaa olaanaa qabdataa. Gahee adda addaa aangoo guddaa qabaachuu dandeessa ta'a. Sun gaariidha. Mul'ata akkuma kana kaayyoo gurguddaaf gaarii ta'e qabaachuu dandeessa ta'a. Sun gaariidha. Haa ta'u malee garuu Waaqayyo keessa hin jiru ta'e hundumtisaa akka waan lakkoofsa 1-0tiin baay'isuu ta'a jechaadha. Dhamaatee dafqitee dadhabdee deemtee dhumarratti wanti ati argattu hin jiru. Kanaaf Waaqayyoof dursa kennuun baay'ee barbaachisaadha. Gaaffii tokko isin gaafadheen darba kutaa kana jalatti Waaqayyo isiniif meeqaffaadha? Waaqayyo isiniif meeqaffaadha? Warri Waaqayyo isiniif tokkoffaa ta'e adeemsa gaariirra jirtu itti fufaa. Warri Waaqayyoon dhiiftanii waan biraa dursitan garuu adeemsa keessan sirreessuu qabdu. Adeemsa keessan yoo sirreessitan dursa Waaqayyoof gaafa kennitan toorri milkaa'inaa duraa duubaan isiniif dhufaa jechaadha. Kan akka gootaniif Waaqayyo hunduma keessan haa gargaaru. Gara kutaa isa lammaffaatti hin darbu. Milkaa'ina keenyaaf qabxiin lammaffaan immoo maali? Kadhannaadha. Kadhannaan baay'ee barbaachisaadha. Jireenya keenya keessatti kadhannaan baay'ee barbaachisaadha. Waaqayyoof dursa erga kennine mul'ata qabaanne kaayyoo qabaanne sana akka inni galma ga'uu fi kadhannaadhaan yeroo hundumaa fuula Waaqayyoo duratti dhiyeessuun baay'ee barbaachisaadha. Waaqayyotti kennuun barbaachisaadha. Kanas kan nu barsiisu sagalee Waaqayyooti. Ergaa Yohaannis 3 lakkoofsa 2 yommuu dubbiftanii akka jedhe sagalee Waaqayyoo. Yaa michuu ko akkuma karaa lubbuu sitti tole karaa hundumaa akkasitti tolu akka ati fayyaa taatus nan kadhadhaa jedha. Baay'ee heertuu nama gammachiisudha. Yaa michuu ko Yohaannis michuu isaa tokkoof barreesse ergaa kana akkuma karaa lubbuu sitti tole. Karaa lubbuu kan sitti tole jechuun maal jechaadha? Hariiroon ati Waaqayyo wajjin hin qabdu
gaariidha jechaadha. Ergaa isa dura qabxii isa dura sana wajjinii wal qabata. Karaa lubbuu itti toleera. Waaqayyo wajjiniin hariiroo gaarii inni qabu itti toleera. Akkuma kana karaa hundumaan akkasitti tolu jechuun maal jechuudha? Akka milkooftu jechaadha. Akka milkooftu. Amaariffaa gaafa dubbistanii በነገር ሁሉ እንዲሳካልህ jedha. በነገር ሁሉ እንዲሳካልህ ጸልያለሁ jedha. Wanti hundumtu karaa hundumaan akka galma siif ga'uuf nan kadhadhe. Kadhannaan galma ga'insa mul'ataaf kaayyoo keenyaaf baay'ee bu'uura murteessaadha jechaadha. Nan kadhadhe Yohaannis nan kadhadha. Waaqayyo akka galmaan si ga'u nan kadhadhe. Waaqayyo galmaan ga'a. Garuu kadhannaan baay'ee murteessaa. Akkuma kana gara wangeela Yohaannisitti ammas yoon isin hin deebisu wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 13 hanga 14tti immoo ammas waan guddaa tokko lafa kaa'a sagalee Waaqayyo. Maal jedha? Abbaan ilma isaatiin ulfina akka argatutti waanuma isin maqaa kootiin kadhattan ani nan raawwadha. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Argitanii waan dinqisiisaa kan? Abbaan ulfina akka argatutti waanuma isin maqaa kootiin kadhattan jedhe Gooftaa Yesuus. Egaa wanni maqaa Waaqayyootiin kadhannu sun duraan dursinee lafa kaawwanneerra. Mul'ata keenya, kaayyoo keenya duraan dursinee lafa kaawwanneerra. Wanta arguu barbaannu, wanta galmaan gaachuu barbaannu duraan dursinee lafa kaawwanneerra. Wanta sanarratti Waaqayyoon yommuu kadhattan, wanni isin kadhattan sun immoo galma yommuu isiniif ga'u Waaqayyo itti gammada waan ta'eef akkuma kana ani isiniif nan kenna. Gooftaaf galannaa ta'u kun waadaa guddaa waanuma isin maqaa kootiin kadhattan jedha. Kanaaf torri milkaa'inaa maal ta'uu qaba jechaadha. Inni duraa Waaqayyoon dursu yommuu ta'u isa xaane immoo kadhachuun baay'ee barbaachisaadha. Ani isiniif nan kenna galanni Waaqayyoof haa ta'u. Sagalee Waaqayyo iddoo biraatti akkas jedha. Waaqayyo sobuudhaaf nama miteedha. Waadaa galee hin raawwata Waaqayyo. Kanaaf hin kennu. Isatti yaadde sana, isatti akeekte sana, isatti karoorsite sana yoo yaada Waaqayyo galmaan gaa ta'e ulfina Waaqayyoof ta'a yoo ta'e hin raawwata Waaqayyo. Sana dura ergaan dabalataa nuti ilaaluu qabnu yaadi keenya sun inni nuyi barbaannu kaayyoon keenya sun Waaqayyo hin barbaada fedhii Waaqayyooti yaada Waaqayyooti isa duraan dursinee beekuun barbaachisaadha. Karaa kadhannaa karaa sagalee Waaqayyoo jechuudha. Haa ta'u malee garuu wanta isin maqaa kootiin kadhattan ani isiniif nan kenna. Kanammoo yoo ta'e abbaan kanaan ulfina argata. Maqaa Waaqayyoo haa ulfaatu. Kutaa kan biraa keessatti wanta baay'ee dubbise tokko koteeshinii iddoo biraatti dubbise tokko maal jedha? Waaqayyoon waadaa isaatiin qaba jedha. Waaqayyoon waadaa isaatiin qaba. Kun baay'ee anaaf hiika guddaa qaba. Waaqayyo waadaa galeera. Waadaa galee immoo raawwachuudhaaf Waaqayyo nama miti hin sobu. Waadaa isaatiin qaba. Kanaaf Waaqayyo waadaa na galteetta isa jedhu kana maal godhaa? Waadaa isaatiin qaba jedha. Fakkeenyaaf waadaa Waaqayyoo keessaa tokko yoon isinii kaase maal jedha? Wangeela Maatewos boqonnaa 7 lakkoofsa 7 irra maal jedha? Kadhadhaa isiniif kennama. Barbaadaa hin argattu. Balbala rukutaa isiniif banama. Kun waadaa Waaqayyooti. Kanaaf kadhadhaa. Inni yaaddan sun galma akka ga'uuf kadhadhaa. Waadaa isaatiin immoo qabaa Waaqayyoon jedha. Waaqayyo waadaa isaa eega. Galanni isaaf haa ta'u. Akkuma kana wangeela Yohaannisitti yommuu isin deebise boqonnaa 16 lakkoofsa 24 irraa hirtuun baay'ee ammas barbaachisaa ta'e tokko jira. Hamma ammaatti isin maqaa kootii waan tokko illee hin kadhanne. Egaa gammachuun keessan guutuu akka ta'uuf kadhadhaa hin fudhattus. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bartoota isaatti kana dubbate. Maal jedhe seexanii? Hamma ammaatti isin waan tokkollee hin kadhanne. Hamma ammaatti isin waan tokkollee hin kadhanne. Maqaa kootii waan tokkollee hin kadhanne. Kanaaf egaa gammachuun keessan guutuu akka ta'uuf maal godhaa? Kadhadhaa hin fudhattus jedha. Kadhannaan baay'ee barbaachisaadha. Kadhannaan baay'ee murteessaadha. In kenna Waaqayyo naa kenni yoo jenne yoo gaafanne yoo kadhanne Waaqayyo in kenna. Kanaaf milkaa'ina sana sii kenna Waaqayyo. Iddoo ati barbaaddu sanaan si ga'a. Milkaa'ina barbaaddu sanaan si ga'a. Tulluu ati barbaaddu sanatti ol si baasa Waaqayyo. Gaa'ilaan si milkeessa, fayyaadhaan si milkeessa, barumsaan si milkeessa, hafuuraan si milkeessa, fooniin si milkeessa. Karaa hundumaa si milkeessa Waaqayyo. Yoo ati isaaf dursa kennite, yoo ati isa kadhatte, yoo ati isa kadhatte. Kun baay'ee barbaachisaa. Egaa kun obboloota koo xiyyeeffannoo guddaa argachuu qaba. Kun baay'ee barbaachisaa. Kanaaf gara dhumaatti yommuu fidu ammas gaaffiin inni amma isiniif dhiyeessu dhimma kadhannaa ilaalchisee jireenyi kadhannaa keessanii maal fakkaata? Bartootaan maal jedhe Gooftaan? Hamma ammaatti isin waan tokkollee maqaa kootiin hin kadhanne. Jarreen kun waan yaadan qabu ta'a. Waan akeekan galmaan ga'u kan barbaadan qabu ta'a. Garuu kadhannaadhaan fuula Waaqayyootti kan isaan dhiyeessan hin jiru. Kanaaf hamma ammaatti waan tokkollee maqaa kootiin hin kadhanne Gooftaa Yesuus. Jireenyi kadhannaa keessanii maal fakkaata? Mul'ata qabaattanii, kaayyoo qabaattanii, galma kaawwattanii sanarratti Waaqayyoon kadhattu moo
ofuma keessanii tulluu dhiibdu qophaa keessan tulluu dhiibdu yoo ta'e tulluun isin jiguu hin danda'u waaqayyo wajjin garuu tulluun isin jigsuu hin dandeenye hin jiru kanaaf egaa obboloota koo barumsa keenya guyyaa har'aa kana yommuu walitti qabnu jireenya keenya karaa milkaa'inaan gaggeessuudhaaf gara milkaa'ina qabutti geessuudhaaf wanti gurguddaan lama har'aaf nu barbaachisu maal inni jalqabaa waaqayyoon dursuudha dursa waaqayyoof kennuudha inni lammaffaan immoo kadhachuudha yoo waaqayyoon dursine yoo kadhanne jireenyi keenyi toora milkaa'inaa keessaa adeemaa jechaadha kan akka goonuuf waaqayyo hunduma keenya haa gargaaru kutaa ittaanu keessatti kanattaan sineemmoo maal akka gochuu qabnu ergaa guddaa isiniif qabadhee nan dhiyaadha sagantaa kana yommuu walitti qabu hojii manaa tokkoon isiniif kenna waaqayyo jireenya keessan keessatti eessa jira dursi kennameefira waaqayyoon dursa kennaaf inni lammaffaan immoo kadhadhaa mee kadhannaa jalqabaa mata duree tokko waaqayyo dura kaawwadhaa mul'ata tokko kayyoo tokko abjuu tokko waaqayyo dura kaawwadhaati kadhadhaa sana booda ergaa ittaanu keessatti ittaanee immoo maal gochuu akka qabdan isinittiin argisiisa kana keessa adeemtanii milkaa'ina barbaadan biran geessanii jireenya keessan keessatti dinqii gurguddaa argitanii yeroo itti isin waaqayyoon galateeffattan hin argina yoo toora amma ani isiniif qabadhee dhiyaadhe kana keessa kan deemtan ta'e waaqayyoon waa gargaaru warri gaaf tokko galata dhiyeessan jiraachuu dandeessu ta'a ammumaa jalqabaati wanta kana sirreessaa toora kanaan jireenya keessan gaggeessuu yaala turtanii amma ammaatti waan hordoftaniif waaqayyo ayyaana isaa isiniif haa baay'isu subscribe godhaa warra kaan akka qaqqabuufis immoo like share godhaa kadhannaa keessaniin na wajjin ta'a akkuma kana koomentii jalatti immoo yaada gaaffii osoo qabaattan achi jalatti naaf barreessaa turtii gaarii ayyaanni waaqayyo hunduma keessa wajjin haa ta'u baay'een isin jaaladha galatooma